Ooltanii bultanii akkam jirtu bakka jirtan hundatti nagaan isiniif haa ta'u. Har'a kan inni irratti dubbadhu gaaffii karaa koomentii naa dhiyaatedha. Innis ani barataadha. Fedhuma kitaaba dubbisuu hin qabu. Yeroon kitaaba dubbisuuf jedhu hirriba koo dhufa. Akkanumattan fedha kitaaba dubbisuu dabaluu danda'a. Akkamittiin kitaaba dubbisuu jaallachuu danda'a kan jedhudha kan inni gaafate. Egaa fedha kitaaba dubbisuu dabaluuf dawaan hin jiru yookaan qorichi kennamu hin jiru. Haa ta'u malee fedha kitaaba dubbisuu isaa fooyyessuuf qabxiilee gurguddoo 9 kan gochuu qabu akka armaan gadiittan dubbadha. Kanneen mana keessaa barattoota qabdan yookaan ofii barataa jirtan viidiyoo kana sheer gochuuf hin dagatina. Hedduu fayyada. Kan jalqabaa maaliif dubbisuu barbaadde kan jedhu. Nam tokko fedha dubbisuu akkamittiin dabaluu danda'a yookaan yeroon dubbisuuf jedhu ribni kun dhufa maal gochuun qaba kan jedhuuf jalqaba kaayyoo isaa baruudha. Maal argachuuf dubbista? Kaayyoon kee maali? Erga sababa isaa adda baafattee booda dubbistee gammachuu yookaan faayidaa itti argattu booda yaada dubbisuudha. Fakkeenyaaf nam tokko kan inni dubbisu qabxii kutaa 12ffaa qabxii gaarii fiduuf yoo ta'e gammachuun isaa har'a miti. Yeroo qabxii sana qabxii gaarii fidudha. Kanaaf sana yaadaa dubbisuudha. Galma ofii yookaan kaayyoo ofii yaadaa dubbisuudha. Wanta hin barbaachisne yeroo itti kennuun hin ta'u, wanta nu barbaachisu immoo dirqama yeroo kennuufii qabna yookaanis dhama'uu qabna jechuudha. Fakkeenyaaf ariifataa yoo jiraannellee maatii keenya keessaa namni baay'ee nuti kiloos ta'an yoo nu bilbile yookaan bilbila ni kaasnaa yookaan deebinee bilbillaaf sababni isaas namni sun baay'ee barbaachisaa waan ta'eef. Akkuma kanaa kitaaba dubbisuun barbaachisaa yoo ta'e jireenya keenya keessatti kaayyoo keenya barree dirqama yeroo itti kenninee dubbisuu qabna jechuudha. Yeroo dubbisnu immoo maal akka achiif gochuu qabnu yaadaa dubbisuudha. Yoo qormaata osoo hin ta'in immoo yookaan dandeettii wayii argataa jirra ta'e immoo iskiilii wayii barataa jirra yoo ta'e immoo iskiilii sana argannee dhumarratti maal ittiin hojjenna kan jedhu yaadaa dubbisuu barbaachisa jechuudha. Kun kan jalqabaa fi kan beezikii ta'edha. Qabxiin lammaffaan akkaataa itti dubbisuu jaallannu adda baafachuudhaan itti fayyadamu. Gone are the days where reading means curling up in your couch jedhama. Kana jechuun kitaaba irra taa'anii dubbisuun amma dirqama miti akka durii. Sababni isaas yeroo ammaa yookaan kitaaba irraa dubbisnaa yookaan immoo bilbila irraa yookaan kompiitara irraa dubbisuu dandeenya yookaan immoo yooma dubbisuun nu jibbisiisellee ija keenya dunuunfannee oodiyoo buukii kun appilikeeshinii kitaaba sana ol fuudhee nu dubbisu oodiyoo buukii jechuudha. Gurra keenya cufnee iirfoonii illee godhannee dhaggeeffachuu dandeenya. Dirqama hin qabnu dubbisuuf. Kanaaf tokko amma oodiyoo buukii kan dhaggeeffatan jiru. Ijaan dubbisanii ilma dhaggeeffatu. Appilikeeshiniitu dubbisaaf. Kaan immoo haardi koppii sanarraa fayyadamu jechuudha. Kanaaf kamtu akka nuuf ta'u adda baafannee itti fayyadamu. Sadaffaan nama dubbisuu jaallatu hiriyoonfachuu. Namni nuti wajjin oollu kan dubbisuu jaallatu ta'e nutis suuta dubbisuu jaallachuun keenya nafu. Nama dubbisuu jaallatu hiriyoonfachuu yookaan waliin ooluu. Garbiroon wanta nu jeequ irraa fagaachuu. Fakkeenyaaf bilbila keenya harkatti qabannee tiiktookii ilaalaa dubbisuu hin dandeenyu. Sababni isaas wantoonni sooshaal miidiyaa irra jiran kun atteenshinii namaa ofitti harkisu. Kitaabni immoo akka sooshaal miidiyaa atteenshinii namaa ofitti hin harkisu. Kanaaf wanta nu jeequ irraa fagaachuun dirqamadha jechuudha dubbisuuf. Inni shanaffaan siyaanaan dubbisuu yookaan read actively. Kana jechuun maalidhaa? Yeroo waa dubbisnu yaada keenya hunda wanta sanarra goonee dubbisuu qabna. Wanta dubbisnu yaada dubbisnee jala sararuu erga dubbisnee maal akka dubbisne yaadaa fi yaadannoo cinaatti qopheessuu. Fakkeenyaaf yeroo dubbisnu yaada keenya hundumaa achirra keenya jala sararaa dubbisuu qabxii barbaachisoo ta'an akkasumas erga peejii tokko dubbisnee booda peejii sana keessaa beekumsa akkamii akka arganne yookaan yaada akkamii akka arganne jalatti barreessuu noottii baasuu jechuudha achuma jalatti. Kun egaa atteenshinii keenya akka achirra ta'u godha akka nuti hin rafne yookaan hirribni keenya dhumee ta'a yeroo dubbisnu. Garbiroon sammuu keenya mirgaa hirmaachisuudha. Sammuu mirgaa hirmaachisuu jechuun fakkeenyaaf namoonni tokko akkuma sila jedhee osoo dubbisnu gidduutti yaada biraa keessa seenna. Yookaan osoo dubbisnu gidduutti hirribni keenya fa'aa dhufa. Kun sammuu mirgaa waan hin hirmaachisneefidha.
Kanaaf egaa sammuu keenya mirgaa hirmaachisuu yeroo jedhu fakkeenyaaf kitaaba tokko yeroo dubbisuuf jennu jalqaba toora tooraan dubbisuu dura kitaaba sana daddabarsinee yaada isaa dubbisuu. Nafuma nafa peejii isaa daddabarsinee yaada isaa yeroo dubbisaa deemne sammuun keenya mirgaan qophaa'aa deema. Sanaa booda gara toora tooraan dubbisuutti deebina jechuudha. Malee kallattii mana akkuma jalqabneen toora tooraan dubbisnaan sammuun keenya mirgaan ittiin hirmaatu. Gad biraan waan jaallannurraa dubbisuu eegaluu. Namni osoo hin dubbisiin ture har'uma ka'ee waan ta'e dubbisee saa dheeraaf hin dubbisu. Kun akkuma namni tokko fiigicha maraatoonii fiiguuf akkuma inni shaakalaa turu fedha dubbisuu godhachuuf yeroo dheeraa dubbisuun barbaachisaadha. Sammuun keenya har'uma ka'ee har'a waa ta'e baay'ee dubbisuun barbaadu har'uma kana wanta atiraakti nama hin goone dubbisuun barbaadu. Jalqaba suuta yeroo gabaabaaf dubbisaa sa'aatii isaa dheeressaa akkasumas jalqaba yeroo dubbisuu jalqabnu waan jaallannurraa jalqabuu qabna jechuudha. Kanaaf namni osoo hin dubbisiin ture har'uma ka'ee fedha dubbisuu hin dabalu. Suuta kitaaba dubbisuuf nu hawwaturraa kaanee fooyyessaa fi jaallataa deema. Kitaaba dubbisaa jirtu yookaan mata duree irra jirtu yoo jibbitee jijjiiri. Gar biraa dubbisi. Yeroo biraatti deebita. Wanta nutti tolaan jirre wanta jibbaa jiru tokko yoo calqabnee dubbisne nu jibbisuu danda'a kan caalu. Kanaaf jijjiirree gar biraa dubbisuu barbaachisaadha mata duree yookaan kitaaba. Gar biroon karoora baafachuu. Maal akka dubbisnuu fi yoom akka dubbisnu ispeesifikaalii gad-caccabsinee tooppikii jechuudha. Karoora itti baasnee karoora keenya immoo madaalaa deemu. Akka karoora keenyaatti yoommoo dubbisaa jirra ta'e of badhaasuu, of jajjabeessuu. Fakkeenyaaf mata duree kana har'an dubbisaa mata duree kana immoo guyyaa akkasiin dubbisaa chaaptarii kana akkasiin dubbisannee karoora baasnee akka karoora keenyaatti dhuma torbeetti yoo raawwanne irra ta'e of badhaasuu. Maal goonee akka of badhaafnu ofuma keenya karoora baafachuu. Fakkeenyaaf kubbaa miilaa ilaallee ta'uu danda'a yookaan wanta hiriyoota keenya wajjin taphanne akka mootiveeshiniitti of jajjabeessuu jechuudha. Gar biroon bakka deemnu hundatti waan dubbisnuuf biraa qabaachuu. Kitaaba yookaan wanta dubbisnu bifa kitaabaanis ta'e sooft koppiidhaan bilbila irratti yeroo hunda qabannee deemu. Sanaa booda yeroo xiqqooma qofaa taanu yookaan yeroo boqonnaa argannu bilbila keenya baasnee sooshaal miidiyaa adda addaa iskrool gochuurra kitaaba bilbila keenya irra jiru baasnee dubbisuu. Suuta kun amala nutti ta'aa deema jechuudha. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa turtii gaarii.